الشمار كفوني أكمل جرتني كبجمتو تفي جالة أنتو تشاينا لا يانتو سلا جلت أرجمتن نجام كوبكرتن سناجك أو سنين جتون جالة دا بقى جراتن بقى إيه جمتني هالرجال سني إجاكا تراتي فيديو تبايد إفهم سنين جتشا هالردو مسألة باي أورا ما برات اللي هنجرو تشودان برا كيرا كان كأي استديون كنيا دمزة زريت هجرة إسنين جتون جالت دا بقى جراتن بقى جمتني يونا إيه دني إجاكا هذا فرم صبرت وتكسين فيا دجلي واي مشالي ترتك بدي كركيس نفير فيديو كان لايك شير قوتشودان هيريو تكسين برانغا ورون إسد تولمويو يادا كيس صندوق كومنتي جاتنا بريسا ورون مو چاينا لا يانتو سلاتي فاراوا تاتلوغرا تسبسكرايب كودو ماتي كينيا تايچون افيرا كوتين إسنين جدا إجاكا dhugaa dubbachuuf gizee hunda osoo isin galateeffatiin kan darbuu hin dandeenye ijoollee baay'ee na jajjabeessaa jirtan baay'ee na hordoftaniitoo jabaadhu sicinaa jirraa akkasii bukkee jirraa jettan hedduu tokko galatooma jalqabaa kaastanii gaafa nani kara chaayinaala kanarraa dhufuu jalqabdanii haga har'aallee ijoolleen nafaana jirtanii jirtu jechuudha. Egaa ani hin beeku waa'ee keessanii hundi keessaniyyuu hordoftoonni koo baay'ee nama kabajaatidha. Nama naamusa qabu nama guddina barbaadudha. Kanaafuyyuu bakka yaadanii rabbiin illee akkasiin gahu abdii guutuun qaba isiniin jecha. Egaa akkuma taambilee irratti argaa jirtanii meeshaalee mana keessaatii fi waa'ee soofatirraa dubbachuu barbaada. Yaadaaf qalbiin dhaggeeffadhaa please. Warroonni immoo isiniin galle soggaa jiraattan warri na dubbisuu barbaadan ani isiniin gallakkisee ture bilbila kiyya jechuudha. Bilbila kiyyaan keessan koottatti na dubbisaadha. Warroonni immoo akkasuma kanarratti jabaachuu qabda kanarratti hojjechuu qabda warreettan garaatan koottaa keessan na dubbisaa isiniin jecha kara yaada kiyyaa itti jira. Yaada kiyya dursaa oduu waa'ee meeshaalee hillaanii waa'ee soofatiidha. Wanti irratti dubbachuu barbaadu baay'inaan cimsee irratti dubbachuu barbaadu raatee taana waa'ee soofati. Egaa ka soofaa akkuma taambileerii fi asirratti viidiyoo kanarratti argaa jirtan ani wanni amma soofaa kana ani ofii kiyyaa fi miti aabbirraa kanan fudhadhe ijoolleen natti argee jechuudha. Ijoolleen natti argee soofaa akkanaa nu gaafadhu jettan namoota hundaafuu barumsa hin taafan qabadhee dhufu. Ni hawwina kan hawwinutti garuu jiraannaa jennee ilaaluun dirqama keenyadha jechuudha. Ani eenyu eessa hin ka'e sabni keessaa bahe hoo maatiin keessaa bahe hoo biyyumtiin ani keessaa bahe hoo maal fakkaatti jennee gaafa laallu nu faana waan hin deemne tokko kana hoggaan jedhu baay'izawwee hin guddannu jechuu kootii miti. Garuu wanta nuti walumaa galatti jechuudha baay'inaan nuti ijoollee warra baadiyyaati baadha. Nama fakkeenyaaf ofumarraa fudhadha. Nama biraan naqu. Anamma faamiliin koo guutumaan guututti zarammaan zartiin koo baadiyyaadha. Magaalaa dhaloota baratanii hojii qabatanii warroonni gale warra gurguddaan keessa jiru dhugaa akkuma jiru ijoollee dargaggoota qofaadha jechuudha. Warroonni magaalaa keessa jiran malee firri kiyya guutumaan guututti baadiyyaadha. Warra baadiyyaa ta'anis intaluma baadiyyaa. Namni natti dhufu yoon hiriyoota ani magaalaa keessatti baafadheen alatti namni natti dhufu eenyudha? Warra baadiyyaati jechuudha. Amma mee soofaa keessattuyyuu soofaa isaa saaloonii warroonni harabaa warroonni faranjiituyyuu isa fayyadamanii roormaanii soofaa fayyadamanii haraboonni kaamana waggaa ijaaran mana akkamii ijaaru manni isaanii baay'ee guddaadha. Manni baay'ee guddaadha callisanii gizee tokko ijoolleen keessa taphachuudhaan gaafa sagantaa addaa qabu gaafa immoo ofii isaaniitti diggisanii walitti dhufan ni beektu. Haraboonni mana akkanaa kan ijoollee keessa taphata. Isaanillee immoo kara galgalaa maal godhu buna wayii danfifatanii shaayii fiddee achi keessatti furuutii fiddee achirra taa'anii intarneetii ofii fayyadaman malee wanna mana keenya fayyadu miti. Argitanii jirtan soofaa kana hundi keessaniyyuu viidiyoo kanarrattis argaa jirtanii taambilee irrattis argaa jirtan jechuudha. Anaafisini homaa tokko si fayyadu. Miti kan biraati miti soofaa kanni keessattuu kan duuban ergoon qabne kana fiddee mana keetti hoggaa galchitu. Daa'ima keetitti irra taa'amoo sit irra taa'amoo maatii keetitti iyyuu irra taa'a yeroo baay'ee waan nu fakkaanne wajjin odoo deemuu baanne kana hoggaan jedhu nuti nama hin guddanne jechuu kooti miti amma yeroo irra jirru kanatti biyyumti keenya maatiin keenya nuti amma yeroo irra jirru kanatti soofaan kun homuma keenya fuunuuf fayyadu. Isaan warroonni araboota mana tirfii waan qabaniif saaloonni isaanii lama fa'a beektan keessattuyyuu kan wal qabatee too fardi keessa guluufeetu hin dandeenye fa'a qabanii isa san keessatti tirfii bootaa tirfiitti jechuudha soofaa kanaa kana kan teessisan nuti bar kanaayyuu birriin tun hoggaan kanaan bitena hanqalxitti jecha sassaraanamaa too bitannu kana nuti bar akka isaanii gaazii baafnetii miti
def as keessa gaazin nu bayete jechuudha kan ta'e as keessa gaazin isaan lafa jalaa gaazii baasan nuti garuu as keessa gaazin nu bayee finna akka itti finne illee beekuu qabna jechuudha wanta boruu nuuf hin taane wanta dhufee too ciccitu wanta humna hin qabne jalqabumas immoo asitti hin hojjetame dheetis yaadu hawwii keessanii kan isiniif qabadhee tolfe malee maaliif keessan argame waan ta'eef jechuudha. Kara soofaa adiitti hoggaan cee haaluma kana wal fakkaatadha. Soofaa adii jechuun atumti tun oduma hojjettu mana keessaa looniin seenta tasaa harkaan qabattaa ijoollee qabdaa ijoolleen ollaa namatti dhufti akka mana harabaa cufamee oolee yeroo sagantaa wayii qabanni beektan akkam akka dubbi nu citu soofaa faqaffaquudhaan wanni adda addaa keemikaala adda addaa baqaffannee ittiin fookkisaa oolu maalitti akka soofaa addeessinu gaafa waa tuqe gaafa sagantaa qabaatan ijoollee isaanii dhuftee xureessite akkamitti nu guyyaa ofifannu ganaa gaafa isaan dhufan kan boruu yaadna jechuudha ni beektu akkamitti akka qulqulleessinu keemikaalli adda addaa mana isaanii guutee jira ka tokkoon hoo deemtee bitti malee xuriissun mana san keessan taa'u aniif si hoo dandeettii akkasii qabna soofaa kanaa kana hoo hawwitaniifa hin bitatinaa jechuu kooti fi miti obboleewwan koo na hubadha odoo isinitti toliyaanatti illee hin tola jechuudha garuu nu faana hin deemu baay'ee rakkisaadha nu faana hin deemu baay'ee ulfaata sababbiin isaa nuti manni keenya awwaara qabaa biyyi keenya awwaara qabaa ganaa magaalawwan hoo asfaaltii taate malee keessi awwaarri ni jira awwaarri dhufee mana keenya seenaa fira adda addaatiin nutti dhufa ijoolleen ollaa ijoollee kee wajjin dhuftee taphatti warri waliif fuun illee akkatti naftu qaba yaansi koo heerumte yoo teesse waggaa tokko keessaatti hin booda mucaa uummatte jechuudha mucuma keessaniif jecha ijoolleen ollaatti illee dhufte ollaa akka biyya biraa wal lagataniitii miti kan ta'an wal keessa yaa'aa keenya kanaafuyyuu waan nu fakkaatu soofaa yeroo darbe hojjedhee hin ture baay'ee bareedadha awwaara biyya keenyatti illee hin danda'a humnas hin qabaa xinkaares hin qabaa namni soggaa baay'atee asirra taa'ee yeroo hin qabaa umuriin isaa hin dheerata jedhee viidiyoo yeroo darbe hojjedhe ijoolleen baay'een laaltaniitoo jirtanii ijoolleen baay'een illee sheerii gootanii jirtanii yaada keessa illee koomentii jalatti barreessanii jirtan jechuudha kun immoo iyyuu mana kiyyaan mana keessanii fi miti egaa ka warroota kaawwaniifuyyuu rakkisaadha soofaan keessattuu adiin kun jechuudha ni xuraas akkuma ati nan dhiqa jettus haphachaa deema achumaan cituu danda'a gatiin asitti baastee bittu immoo laali tariitiin haga irraa diressi naannoo ani deemee ilaalutti soofaawwan kanan argine finfinne jiraachuu ni danda'a hin beeku ayidoonno garuu wanni finfinne jiru adaamaa ni jira already kanaan isinitti hima wanti dhabame tokko iyyuu hin jiru jechuudha magaalaa guddoo baay'ee guddoo taatedha jechuudha kanaafuyyuu ani maal isin jechuu barbaade kan hin jiru hin jira irratti osoo hin ta'ini humna hin qabu adagaa hin danda'u nuuf hin ta'u ana jechuun isin jechuudha kan biyya keenya wajjin deemu gaafa bitanne immoo nu fayyadaa isin jechuufani amma fakkeenyaaf immoo meeshaalee mana keessaa isa kan shoorbaa kan shaayii burcuqqoowwan kanneen qabadhee dhufu baay'ee bareedadha isallee naman natti ergee gatiin isaatillee jiddu galeessa waanuma takkallee mana keenyatti baay'ee yeroo tokko ni jira keessattuu warroonni oddoon keessan ataakiltii qabu kara galgala ni jira asitti illee jechuudha akkuma mana biyya arabootaatti iddoo ataakiltiin jiru keessatti namni shaayii danfifatee alatti bahee fakkeenyaaf yeroo darbe mana hiriyaatti yaadaqee kan jira alatti jechuudha kan buna danfiste namatti ni tura kala galgala akkasitti shaayii kee qabatte burcuqqoo wasariin teessee waggaa dhuddee atisitti boontaa shaggaadha akkasuma immoo biifee keenyallee ni bareecha gaafa sagantaa qabnullee waggaa baafne xarapheezaawwan keenyallee mana keenyallee simbootti hora jechuudha inni already rakkoo tokko hin qabu waan natti ergameefan isinillee si fayyada jedheetu dabarse jechuudha baay'ee meeshaaleen mana keessaa murteessan dhugaan isin jira yeroo darbe waa'ee bira distii irratti waggaan dubbadhu icciitii biyya keessa jiru hundaayyuu isinitti hime jechuudha namni sheer warii godhee jiraata biyya keessatti mana kee gaafa jiru mana ollaa keetii jiraata jechuudha kanaafiyyuu meeshaa manaa waggaa bitattan hedduu tokko gaarii garuu achi qabdanii gaafa dhuftan meeshaan kun kiiloo kaasaa isinitti ulfaata biyya keessayyuu jira kan meeshaaleen feetan kan mana harabaatti argitan meeshaalee baay'ee irratti hojjedhee tan ture argitanii jirtanii asillee guutee jira jechuudha wanti isin rakkisu tokko iyyuu hin jiru isin jechuufanii magaalaa feetan deemtanii bitachuu dandeessan biyya keessanitti ofitti ba'an baay'isinaa yeroo hundan dubbachaa jira garuu ishee meeshaa shaayii qabdu
burcuqqoo qabbisa sahaanii guddaa qabu kuni baay'ee bareedaadha. Bitachuu ni dandeessan isiniin jechuu jaaladhaa isaa kan ijoolleen natti argitan kaasinillee si fayyadanii qabadhee too dhufe viidiyoo kana hin jaalattan jedheen abdii qaba. Ani viidiyoo ani itti fayyadamee ofii kiyyaa sammuu kiyyaan itti fayyadamee mana kootii hin ta'a jedhe qabadheen kara keessan dhufaatoo jiran sheer gochuudhaniin na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladhaa. Dhugaa dubbachuuf wantoota barumsa qaban isin fayyada kanan jedhu qabadheen kara keessan dhufaatoo jira. Isinis immooyyuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada keessanis hoggaa qabaata saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Akkasuma warri qeeqa qabdanillee isiniin keessummeessan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa irraa asumarratti xumureera. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Baay'ee.